ciree hedduu takka bareeda ta'ee fi hedduu takka mi'aawaa ta'e haala salphaa ta'een sa'aatii yookaan daqiiqaa muraasa keessatti kan hojjennu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa jirtanii ummata jaalalaa ummata kabajaa isin jedha marti keessanuu bakkuma jirtanitti akkamii alaamanni isaa namni keessan nagaa isiniin jecha hundi keessanuu baga nagaa taatanii itti aansuun arrantanaa namni wayii koomentiidhaan firfirii biddeena gogarraa hojjetamu hadaraa keessatti agarsiisii naan jetteerti obboleettii takka. Hadaraa wallahi rabbii jedhi jenna viidiyoo tana hojjedha jechuudha ganama cirellee achumaan ofii kiyyaa qabaan bira hojjetu barbaadu sababa koomentii isin rabbii jedhi naan jettee fi ciree ajaa'iba hojjedha jechuudha firfirirraa dhugaa dubbachuuf nama hedduutu na gaafataa ture jalqaba waa'ee nyaata kana akkanatti hojjechuun jalqabne malee koomentii nama deebisuuti ture akkasumallee waan ofii kiyyaa argarraa iddoo ta'e namoonni baay'een biyya namaa jiranii baay'inaan Ameerikaa jiran jechuudha waanuma biyyaa yaadanii biddeena gogaa nu ergaa jedhanii san booda bilbilanii fa'aa yeroo ani ofii kiyyaa naman ergee fi eegas booda bilbilaan akkamitti dalagamu jedhetu jira jechuudha wallahi as biratti bilbilli ani shunkurtii quuncisuu irratti dhaabatte ispeesiin guutinaan jette waan muraabaa jiru natti fakkaatee toraabaa ture maaliif oon irra godhee hojii kee jalqabee shunkurtii kanaa cirutti timaatima faqaffaqee kaarotii irraa quuncisee faqaffaqee qullubbii adii akka argitan kanatti akka godhu kana hunda waan waraabaa jiru natti fakkaatee egaa kan hunda geessa jedhee ol ka'ee bilbila ilaalu hin waraabne jechuudha akka hubattan abdiin qabu obboleeyyan kiyya. Maaliifi wannan godhan jiru shunkurtii maciree akkuma dura argaa jirtan san quuncisee shunkurtii ciree itti aansee kaarotii walakka fayyadame faqaffaqee biraddisti naqee shunkurtii fi kaarotii dhaqee biraddisti naqee suni bilbilli waan waraabaa jiru natti fakkaate yoo hangeessa jedhee ol ka'ee ilaalu waraabne jechuudha bakkuma shunkurtii quuncisuu dhaabate kanaaf akka hubattan abdiin qaba wanti biraddisti tan naqee suni shunkurtii kattafee fi kaarotii walakka faqaffaqe jechuudha tariitii sin kaarotii dhiisuu dandeettan garuu biyya mara yoo waxii diimaa hojjedhu kaarotii walakka illee ta'u itti godha jechuudha waan diqaa ta'e walakkaatti godha waan jabaa ta'e tokkos lamas ta'uu danda'a jechuudha kanaaf wanti biraddisti keessatti wanni jedhe kun isinitti agarsiisa bilbilli waan waraabaa jirtutti jechuun ani ooni ma godhee hojii kiyya jalqabee garuu isinni dhaabbatte jechuudha ispeesii naan jette ganaa duubatti deebi'ee wantoota garaagaraa keessaa viidiyoo duraan gadhiise keessaa balleessee akkasitti gara viidiyoo deebi'ee kunuuti akka hubattan abdiin qaba itti aansee biddeena kana gogaa manaa qabaan uyyuu jechuudha gizee namaaf ergu fi kiyyallee ambifadhee ture tanaan dura eessumni kiyya gara Ameerikaa irraa dhufee deebi'achi deebi'ee ture yeroo san isaaf gizee gosuuf illee irraan fudhadhe jechuudha kanaaf ni jira maal godhee ni tume isiin firfiriin biddeena gogaa karaa lamaan hojjetama inni tokkoffaa isaan lamaan isinitti agarsiisa akka isinii galuuf kun akkanatti bulleessee jira waan isin mana keessanii qabdan itti fayyadamtanii bulleessuu dandeettan jechuudha ani dhugaa isiniin jedhan keelitti tume isa kana waan barbaadanitti bulleessuu dandeettanii inni tokko akkanatti bulleessan kana inni lammaffaa immoo jajjabamatti caccabsanii ka godhan san jedhu jajjabatti caccabsanii ka godhan sun kun akkuma argitan kana biddeena gogaan kunuus keessa baaldii keessatti naqadhee jiraanuyyuu manaa qaba jechuudha biddeena qofa osoo hin taane daabbollee yoo ta'e daabboo gizee gootanii osoo hin dhuminii gara turuu deemu osoo inni shaaggatiin adurree yoo aftan firfirii hojii akkanatti humtanii biddeena gogaa hojii jechuudha biddeena illee osoo inni shaaggatiin adama keessa bari dafeetiin shaaggata biddeenni guyyaa tokko adda tolchite guyyaa lammaffaa ilaalte guyyaa sadaffaa san osoo inni shaaggatiin afuu qabda jechuudha kanaaf manaa qaba isin jechuu barbaadeeti kun akkuma argitan kana tokko karaa sirriitti tume kanaan gootanii tokko immoo haala amma argaa jirtan kanaan harka kiyya bulleessee isinitti agarsiise haala kanaan boca kanaan akkana gootanii hojjetan jechuudha kun ni hubattan jedhee yaada akkana caccabsitanii osoo sirriitti bututiin jechuudha akka karaa argaa jirtan kana tokko karaa sanni tokko immoo ka'aan bulleesse kanaanii karaa dura isinitti agarsiisaniini osoo akkanatti bulleessin hedduu bareedaadha garuu immoo yeroo fudhata gadi laafuu dafee jechuudha akkasumallee yeroo fudhata kanaaf kana dalagaa akkuma argaa jirtan kana egaa hordoftoota kiyya shunkurtii fi kaarotii walitti godhee eegas booda kasala irratti hojjechuutti jira akka gaariitti akka isinitti mul'atu jechuudha istoofiin kiyya ka dhaabbataati waan ta'eef waraabuuf natti hin tolu kanaaf istoofiin osoo jiru kasala qabsiisee isiniif jecha akka sirriitti isinitti mul'atuuf jecha kasala irratti isinitti agarsiisa wantoonni akkanaa kunniin yeroo kasala irratti wajjin iddoo kan mi'aa kanaafu bareeda jechuudha akkuma argaa jirtan kana ni bilchaataa jira eega inni gadi laafee jedheen booda zayitii keenyatti godhanna
waan salphaadha wanni addaa hin jiru firfirii kaan irraa wanti addaa hin jiru garuu kana haala salphaa ta'een daqiiqaa muraasa keessatti yeroo baay'ee keessattuu shamarran ta'een yeroo keessummaan tasa nutti dhufte sun waan lafa qabaatiin waan akkana kana biddeena goggofatanii lafa keessan iddoo kaatanii daqiiqaa muraasa keessatti daqiiqaa 30 keessatti dalagdanii geessan jechuudha waan biraa hojjettaniifu kanaaf hedduu bareedaadha isin jechuu barbaadeeti baay'ee mi'aa firfiriin kun nama baratetti haala kana deegriin bilchaateen booda zayitiitti naqadha zayitii waddadeera kanaaf itti baay'isuun qabna kun haala kanan itti godhee jira wanti firfirii kaan irraa adda isa godhumootu bishaan dhiqoo itti qiccanee osoo geessitan umarratti malee salphaadha jechuu barbaadeeti obboleettii kiyya itti nagaafattee illee dhagaa kan jiraatu ta'e viidiyoo kana jalqabaa hanga dhuma ilaala egaa warroonni mootuu as dhiyeenya kana maatii kiyya ta'uudhaan viidiyoo kiyya daawwachaa jirtan yaada hedduu nama bohaarsuuf hedduu takka haamilee namatti horuu komentiin keessan dhugaa dubbachuuf hedduu takka natti tolee jira dhugaa haamilee natti hortan jechuudha ta'anii itti fufiinsaan hojjedhu kanaaf hedduu takka galatooma ulfaadha isin jedha itti aansee barbaree itti godha argaa jirtan jedhee yaada jalqaba irraa bakka jalqaba shunkurtii biyee jiru bilbilli narraa wanni jettisan hedduu qirna jedhee jira garuu ni hubattan jedhee yaada erga shunkurtii fi kaarotii bilcheessineen booda zayitii itti goone itti aansinee barbaree itti goone jechuudha akkuma argaa jirtan kanatti egaa isa kana sirriitti sukkuumuu qabdan waliin dha'uu qabdanii barbareen akka nama hin gubne kasala irratti waan ta'eef bilchaataa dafee ani daqiiqaan isinitti dheerata jedhee ariifachiisee egaa wanti kun bilchaateen booda timaatima itti godhadha haaluma argaa jirtan kana saniin booda sirriitti waliin gahee haginni bilchaatu itti qadaada jechuudha eegas booda kasala isinitti mul'atan isinitti sadiqoo kunoo haala kanaan hedduu takka bareedee bilchaateetii jira qulleetii yookaan immoo suugoon kenna saniin gara kaanii suuqiitti itti godhadha waan gara dhumaatirra ga'eef jechuudha ammallee yoo barbaaddan kinoorii itti godhatu dandeessanii garuu qimamii kunoo bakka kanatti waan isinitti mul'atu naaf fakkaate garuu viidiyoo keessatti isin seenne kun qimamii waxii diimaati mana keenya keessatti qimamii garagaraa walitti qopheeffannee waan qadaada qabutti nam'ee yeroo itti hojjannu achuma irra buufanne jechuudha hedduu takka bareedaadha foolii nyaata goonuuf akkasumallee ni mi'eessa hedduu bareedaadha jechuudha qimamii walumaa galatti qimamii gosa garagaraati kan walii qophaa'e yeroo tokko qopheessan waggaa tokkoof taa'uu danda'a jechuudha qimamii waan ta'eef isa irra buufadhaani kunoo mul'isa sirriitti isinitti dhiyeessee bifa kanaan katume kana fakkaataa biddeenni kiyya jechuudha gogaadha biradistilleen kun akkuma argitan kana suuqoon haala bareedaa ta'een bilchaatutti jira kunoo suuraa itti bilbila irratti mul'atu biddeena kana gosa lamaan hojjechuu dandeettan isiniin jedhee jira biddeena gogaa karaa tokkoon osoo sirriitti butuuchiin osoo sirriitti hin himin harkuma irratti caccabsuudhaan biddeena haala sana yoo gootan diqqoo yeroo fudhata gadi laafuuf jechuudha dafee deeqaa isinitti fudhatuu danda'a malee karaa saniin hojjechuu dandeessanii akka dafee dirri isaa gallaafu biddeenni gogaa waan ta'eef dafee gadi laafu yoo akka dafee gallaafee isin yeroo barbaadan immootu ni tumtan yookaan akka harqee kanatti bulleessitan jechuudha akka hubattan abdiin qaba egaa hordoftoota kiyya haala kana sirriitti dhiyeessee mul'isuuf yaaleetu jira egaa asumaan immootu warroonni chaanaala isin bootiif hanga amma haarawaa taate yoo jiraattan warroonni immoo akkasumallee sabskiraayib osoo godhin chaanaala kiyya daawwataa jirtan sabskiraayib gochuudhaan warroonni maatiin ta'e maatii ta'aa isiniin jedha maaliifi parsantii 100 keessaa nama 55tu sabskiraayib parsantii 55tu sabskiraayib godhinaan jedha yuutuubiin kanatti mul'isa namoonni 45 osoo sabskiraayib namoonni jedha dhiifama parsantiin 45 osoo subscribe godhin ilaalaa jiru jechuudha. Itti aansee kun qimamii san irra buufadheera fal'aana xiqqoo takka fakkaa dhumateera jechuudha. Kaniin booda sirriitti waliin deemnee gadi xiqqoo inni wal fudhatee jedheen booda bishaan xiqqoo irra buufanna jechuudha. Bilchaateera waan ta'eef qimamii kana dhugaa hundi keessaniyyuu mana keessatti dhugaa dubbachuuf qimamiin hedduu gaariidha biyya keenya keessa. Kiiloon takka qarshii 1,000 ta'utu jira. Qimamiin gosa hedduutu jira ni beektan jedhee yaada. haa ta'uutii yeroo akkana waa onni jennee maallaqa akarraa qabnu walitti daddaballee binne yeroo tokko tumannee yookiin waggaa tokkoof nu tajaajila jechuudha. Haala kanaan amma bishaan itti qicee jira. Bishaan dhiqqoo isin hanqata suugolleen baay'ee garuu wanti kun bishaan sirriitti barbaada akka firfiriijiidhaa sanii miti waan gogaa ta'eef bishaan sirriitti barbaada jechuudha. Sirriitti jennaan itti waliin guutina akkuma argaa jirtan kana dhiqqoo itti qicee bishaan ho'aadha shaayee irra kaa'ee kun akkuma argitan kana itti godha jechuudha. Tilmaamaan akkuma distii keessatti tilmaama shamarran tilmaama beekna yeroo baay'ee
haala kanaan bishaan agana ka duraaniit irraa gana firfirijiidha suugoo qofaan hojjetan bishaan dhiqqishu maxaa birra godhanii kana garuu bishaan dhiqqoo ni barbaachisa waan ta'eef bishaan itti godhadhee haga inni dhiqqoo takka inni jedhu kun ni argitan jedhee yaada amma dhumarra geenya jechuudha. Tariitii namoonni akkanatti godhatu barbaadan gisee akkana dhumarra firfiriitti ufdeemtan kana dhadhaarra godhatu dandeettanii namni mana qabda nan garuu dhala waan hin qabneef itti naqaadha jechuudha. Dhumate jechuudha. Firfiriin kun hedduu takka mi'aaya takka yoo barattan isa malee hin nyaatan jechuudha. Yeroo hedduu mana keenya keessatti waan fakkaataa dalagurra jijjiirrii dalaguu dandeenya jechuudha. Haaluma salphaa ta'een biddeenuma yeroo kamuu manatti hojjennurraa biddeena keenya yookaan eelee irratti yookaan immoo aduun adaama guyyaa takka keessatti biddeena daqiiqa sa'aatii 2 yookaan 3 keessatti goggogsuu aftanii haala kanaan goonee saniin gara kaanii qursii ajaa'ibaa hojjenna jechuudha. Qursii nama kamuufuu dhiyeessitan nama hin saalfachiifne hedduu takka kan namatti tolu jechuudha. Firfiriin kun firfirii kaanirra kanatu hedduu namatti tolaa jedhu dhugaa dubbachuuf haala kanaan raawwannee jirra isiniin jedhaa ibidda hedduu takka baa'atee jira irraa fuudhee akkana cinatti waliin ga'ee osoo asitti amma dhadhaa qabdanii irra godhattanii garuu dhadhaa waan hin qabneef rakkoo hin qabu isiniin jedhaa hordoftoota kiyya egaa viidiyoon kiyya gara dhumarra ga'uu ka'ee itti aansee shaayiillee dura ibiddarra istoofirra kaa'ee ture isaallee ibiddi waan asitti ba'ee jiruuf ibiddarratti deeffadhee san booda akkanuma jechuun qaaraa irra firfisuu yookaan immoo irra kakkaa'uu barbaade maaliif barbaree waan qabuuf qaaraan baay'een barbaachisu garuu akkanumatti akka ijaaf nama hawwatuuf jechuudha. Bishaan kiyya akkanatti danfee jira asumaan immoo shaayiillee gizee danfiftan namoonni biyya keenya keessatti baay'inaan shaayii gizee danfisan amma sukkaaratti godhaa jira. Amma yoo namatti dhufee shaayii danfisan ammuma shaayii bituu deemanii shaayii dhiqqishu sanni beektan jedhee yaada qimamii hin qabu yoo qabaatellee ammuma bitanii itti godhan akkasitti miti isallee isinii hojjadha yogguu barbaadanii shaayii gizee qopheessitan qimamii garaagaraa wajjiin qimamii erga istanii tumtan booda saniin gara kaanii shaayii harcee shaayii wajjin mattanii gista waan qadada qabutti yoo naqattan yeroo dheeraaf fayyadamtan isiniin jedha. Shaayii magaalarraa dhugdan maaliif akkasii urgaa yoo jettan qimamii gosa hedduu walitti daakanii walitti godhanii harcee shaayii sanitti makan jechuudha. Saniif urgaaya hedduu takka mi'aawa jechuudha shaayiin suni. Haala akka shaayii akkasitti mi'ooftu mana keessan keessa qopheeffachuu dandeessanii eegas booda dhimbiibaa kiyyaan dhimbiibee shaayiillee qopheessa jechuudha. Qursii wajjiin firfirii egaa namni firfirii dalage shaayiin dirqama akkana isinii jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarraa kun hedduu takka akkasinitti tolu abdiin qaba. Namoonni gaafii kana gaafatanillee deebii akkasini ta'u abdiin qaba. Akkasumallee warroonni laayikii gochuudhaan dhugaa isin irra deebi'ee hedduu takka galatooma ulfaadha isiniin jedha. Warra viidiyoo kee daawwataa jirtanillee yaada naa barreessaa jirtanis baay'ee takkanaaf galatooma hedduu takka isin jaaladha isin kabajaa isin maraayyuu isin jedha. Rabbiin immoo ana caalaa isin haa jaalatu kan isin jaaladhu caalaa jechuudha. Namoonni mootu shamarran keenya biyya alaa jirtanis inshallah rabbi nagaan biyya keessanii isin haa galchu isiniin jedha. Waan isin hojjetan mara rabbiin walitti isinii qabee muraada keessanii isinii guutee nama mana keessanitti galee gammachuudhaan jiraatu rabbi isin haa taasisu. Kunoo maashaallah tabaarakallaa firfiriin keenya kana fakkaata. Shaayiilleen kunoo akkana jirti hedduu takka namatti tolti jechuudha. Halluun isillee baay'eelleen furdisina shaayii gizee danfistanii nuufillee gaarii miti akkan isiniin jedha. Egaa viidiyoo kana laayikii sheer gochuu hin dagatina. Akkasumallee namni ilaaltan pilis laayikii godha. Laayikii gochuun keessan viidiyoo kiyya yuutuubiin akka sheer naa godhuuf yeroo kamuu isinitti hima malee waan biraatiif miti. Yoo isin hundi fakkeenyaaf namni viidiyoo kaleessa ilaalin nama 1,300 akkas laayikiin garuu dhibbaa yoo hin guunne jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku ani laayikii godha akka yuutuubiin viidiyoo kiyya naa sheer naa godhuuf jechuudha. Nama garaagaraa biratti facaasa yoo namni laayikii sirriitti godhee hisaabni ilaalameef laayikii yoo walitti dhiyaate hedduu sheer namaa godha jechuudha. Akkan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatooma ulfaadha. Egaa viidiyoo biraatiin yeroo dhiyootti walitti deebina inshallah. Hanga situ hundi keessanuu bakkuma jirtanitti horaa bulaa isiniin jedha. Bakkuma jirtanitti fayyaanaa ta'a. Torbaan kun kan jaalalaa kan milkii kan rizqii isiniif haa ta'u isin maraafuu nu maraafuu jedha hordoftoota kiyyaa. Egaa kana fakkaata viidiyoo biraatiin walitti deebina bakkuma jirtanitti fayyaanaa ta'a. Bye bye.